Yoo yaa egaa waa'ee sharafaa ilaalchise guyyaan har'aa Noovembarii 24 baatii 11/2024 jechuudha. Guyyaan har'aa sharafni meeqaan akka olee akkuma beekamu karaa biraak maarketii yookiin immoo hawaala akkasumas immoo gabaa gurraachaa jedhamu isinii fidee dhufe jechuudha. Guyyaa har'aa baankiin akka ethiobilackmarket.com tti isinii qabee dhufe baankii kallattiidhaan immoo guyyaan har'aa akkuma beektan sanbata waan ta'eef kana isinii fidee dhufe karuma gabaa gurraachaati jechuudha. Egaa akkuma beekamu hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya biyyoota naannoo 20 isinii qabadhee dhufe kanneen akka Saudi Arabiyaa, Dubai Dirham, Sweden Crown, Kuwait akkasumallee Bahrain, Jordan biyyoota Pound Sterling, Amerikaa, Kanaadaa, Austraaliyaa fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Asumaanis immoo nagaan dagannee nagaan kun lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota maamiloota kiyyaa bakka adda addaa teessanii na daawwachaa jirtan like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa jirtanii naaf eebbifamaa nagaa na argadhaa baay'ee sin galateeffadha baay'ee na jajjabeessitu eebbifamaa isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun immoo Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaan doolaarrii tokko 138.3 olee jira. Egaa ragaaf yookiin immoo riilii isaa ilaaluudhaaf immoo fuula iskiriinirraa guyyaan har'aa Noovembarii 24 baatii 11/2024 ilaalladha iskiriinshuutii irra jechuudha. Akkasumas immoo jechuudha waan baay'ee na kofashiise tokko koomentii tokkon dubbise koomentii namaarratti dubbachuu baay'een jaaladhuun ture. Obboleettiin tokko dheengadda kaleessa ani viidiyoon ejjenne dheengadda viidiyoo yeroon dalage jechuudha. Akkuma har'aa kana dhugaaf sobasaa ilaalladhaa jedhee achirra guyyaa ni qaba saayitii sekendii illee ni qaba jechuudha. Sarchibbaan gootan sarchi gootanii ilaaluu ni dandeessu jedheeni irra fuula isaarra kaa'e maaliif akka namni amanuuf. Innaa koomentii jalatti maal jette obboleettii ta'e obboleessa ta'e hin beeku sobdee namaatiin walna walleshiiste doolaarri 137 jetteeti. Aqee 137 daldalaa walii wallalee jette. Obboleettii kiyya ani aqii daldalaa wajjin wallolee siiniin jenne. Of course obboleewwan kiyya kanan asirra kaa'e otoollee akkoota biyya warra kaanii iskiriinshuutii irra hin keenye ta'ellee jechuudha. Sobdee barreessita jechuu ni dandeessi. Ani garuu iskiriinshuutii irra kaa'e bagayyuun kaa'e dhugaa dubbachuuf namoonni baay'ee ragaadhaaf ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenya yoo doolaarri tokko 37 ta'e namichi si ergu daldalaan suni 37 sinii erguu dhiisuu danda'a. Sababiin isaas immoo je'ee viidiyoo guutuu isaa sinii ejjedheen jira jechuudha. Namni tokko iddoo gabaa gurraacha sanaa biyya kam keessa yoo jiraate namni beeka je'ee yaadu amma biyyoota Arabaa keessa biyya Arabaa ani jiru keessa magaala adda addaa deddeemeera jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bakka gabaan gurraachi jiru ija kiyyaan hin agarre baankiin isaa eessa akka ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu namni tokko aqee galchachuu hin danda'u. Baankii kana kan beekan namoota namatti mul'achuu hin beekne anuti. Kun immoo kan ejjetu nama 2 nama 3 olitti ejjetama. Tokko si harkaa fuudha tokkotti dabarsa tokko si harkaa fuudha tokkotti dabarsa. Namni tokko immoo bilaashuma ufee mana ati jirtu yookiin akkaawuntii keerra akkaawuntii isaarra yoo gashite akkasumallee mana ati jirtutti dhufee yoo si harkaa fuudhe jechuudha. Fakkeenyaaf beenzila naqatee namichi kun daldala je'ee jiruu koo je'ee banate amma gati suuqii tokko too banatte tola naa kennimee kana jedhee gatii atitti bittee gadittis immoo naa kenni yoo siin jedhe illaattu. Eenyuyyuu taanaan innaa namichi sunis akkuma nama kamiituu hojii mataa isaatiitii banate hojjechuudhaaf irraa bu'aa amma kanan argaa je'ee dhufee si harkaa fuudhaa jechuudha namichi si harkaa fuudhu sun. Kanaaf kanas beekuu qabdu je'ee sinitti himeetiin jira. Obboleettiin hin sobdanaan jette galatoomi siin jechuu barbaada. Asumarraani yoo viidiyoo koo dhaggeeffachuu dandeessa taate siin jedha. Egaa oduu sinitti dheeresse dhiifama. Inni itti aanu immoo Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha 98 tuqa
47 olee jira. Akkasumallee Awustiraaliyaa doolaarri tokko 89.61 olee jira. Yuuroon tokko 143.7 olee jira. Swiss frankiin tokko 154.13 olee jira. Paawundi sterlingiin tokko 172.91 olee jira. Chaayinaa heewaan tokko 19.2 olee jira. Inni taanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko 12.49 olee jira. Akkasumallee mootiin birrii Kuwait diinaarri tokko 447.49 olee jira. Akkasumallee Dubai diraamidha jechuudha. Dubai diraamni tokko guyyaa har'a karaa ethioblakmarket.com 37.55 olee jira. Kanaafuu iskiriinshuutii irraan isinii ka'a akka baay'een keessan ilaallattaniif guyyaa isaa wajjin isiniin ka'a. Guyyaan har'a Noovembarii akka Ingiliffaatti ilaallattu jechuudha. Ingiliffaan Noovembarii 24 baatii 11/2024 jettanii ilaallachuu dandeessu iskiriinshuutii irraa. Akkasumallee inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha jechuudha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethioblakmarket.com 36.75 olee jira. Akkasumallee immoo warri Saudi Arabiyaa siisteema daldalaa isaanii yookiin immoo tooftaa daldalaan isaanii ittiin ergu jechuudha. Namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e jechuudha yookiin baay'ee ta'e soddomaan ergaa jiru. Akkuma duraatti gadallee soddomaan ergaa jiru. Daldalaan tokko garuu 29.50 ergaa jiru jechuudha. Akkaataatti baay'isan immoo birriin keessan baay'ee tokko yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf 5,000 yoo qabaattan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29.50 jettanii ergachuu dandeessu. Warri immoo birriin keessan baay'ee hin taane xiqqishuu taate immoo jechuudha hanga 500 hanga 200 yoo qabaattan 30.50 olee jira jechuudha. Kan ittiin baay'istan yeroo hundumaa 1,000 yoo ta'e kan hirtan immoo 30.50 hiruu dandeessu jechuudha. Inni kun siisteema warra Saudi Arabiyaati. Biyyoonni kaan garuu aguma birri isaanii tokko meeqaan oola jedhameetuma oolamaa jechuudha. Akkasumallee immoo inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko guyyaa har'aa 358.38 olee jira. Akkasumallee Joordaan diinaarri tokko 194.75 olee jira. Bahareen diinaarri tokko 366.1 olee jira. Inni itti aanu Turkiriileen tokko 3.98 olee jira. Egyptian poundiin tokko 2.77 olee jira. Akkasumallee Yemen riyaalli tokko 0.55 olee jira. Israa'el shiqiliin tokko 37.28 olee jira. Qatar riyaalli tokko 37.14 olee jira. Indiyaan rupiin tokko 1.64 olee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoon koo kana fakkaata gabaabduudha. Viidiyoo koo hanga dhumaatti naa daawwadha. Like share gochuu hin dagatina. Warri maatii hin taane maatii ta'aa notification oonii irra godhadha yeroo hundumaa akka viidiyoon isin bira ga'uuf jechuudha. Hanga turtii biraan yookiin viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa tura.